hin eeyyamamtu. Walaloo tokko nan dubbisaa yookaan garuu sa'aatiinis deemee anis nan rafaa yeroo biraatti hin bulfadha. Tole. Dhugaa dubbachuudhaaf walaloo biraadha ture kanaan yommuu jedhe garuu keessi koo jijjiirameera. Gaafan suuraa Hacaaluu argu walaloo waa'ee Hacaaluu irratti isiniif dubbisa. Hacaaluu goota sabaa. Hacee ilma dhiiraa qorataa adawaa si dhabuun nu miidhee seenaa darbee qottaa. Dhugaadhaaf qabsooftaa cunqursaan saba kee hedduu si yaaddeessa. Mootummaa abbaa hirree geerarsaan ariita. Seenaa dabe sirreessuuf oliif gadi fiigda. Ofittummaa dhiiftee uummataaf dhaabbatta. Baandaa biyya keessaa mancaasuuf dhaadatta. Lubbuudhaan darbuun kee Oromoota miidha. Laphee nama hundaa caccabseem duuti kee. Boqonnaan siif hawwaa Oromoo koo martii. Boqonnaa siif hawwaa Oromoon koo martii. Hojii aartii keessaa si dhabuun salphina. Sirboota kee keessaa Oromummaan fedha. Sagalee kee kiilolee yaadadheetan gadda. Carraan ilma namaa jecha keetiin ifa. Eessa jirta jechaa kan bade deebifta. Jirra jechaa Oromiyaa naannofta. Jaalala biyya kee walaloon ibsita. Jaalala biyya kee walaloon ibsita. Kamiseerraa kaatee Wallaggatti ceeta. Iluuf baddaleerran Jimmatti qaarita. Biyya munaa tufaa Finfinnee faarsita. Baaleedhaaf Harargee baha biiftuu geessa. Angafa Oromtichaa Boorana daawwatta. Bakkaan dhuura kee Shawaatti goolabda. Laalgaloo koo jechaa garaa nu ciibsite. Ilma hundeessaa boonsaa dagachuun salphina. Daandii ati eegalte xumuruun dirqama. Oolmaa kee barreessuuf yeroo nu nanqata. Hacee ilma sabaa lubbuu keef jannataa. Hacee ilma sabaa lubbuu keef jannataa. Warri imaanaa kana fudhattan imaanaa kana eegaa. Yansin jaaladha sin kabajaa. Kabajamaa ulfaadhaa. Fayyaa keessaniin bulaa. Saadiqee Zekaapitaal Harboor Maarqos Aslii Barsiisaa Abdataa yaadannoo maatiin mana keessaa guutummaan jiraadhaa. Injechaan qabu warri jala jirtanillee ulfaadhaa. Yansin kabajaa. Yaa galatoomaa hundi keessan andeessumaan galatoomaa jechaa yaadannoo baay'ee ulfaadhu kabajamii fuulduraaf akka cimnee nus waa tokko dalagnu goote asumaan hundi keessan ulfaadhaa galatoomaa waaqayyo isin wajjin ta'u xiqqoo jira waan jiruuf nan deebi'anillee. Tole namni carraan argatiyyoo jiraate Zekaatee Saadiqee. Dhugaa dubbatuuf jechallee qabu beektan waan kana reefuma tana mana hundaa'etti dhaga'ee hedduullee qubarraan qabu ture garuu yeroo dhufu akka malee sarpiraayiz tahee waan gaarii waan hin baratamne tokko gootanii kun waan guddaadha. Dhugatti jecha hin qabu irratti illee hin qophoofne akka malee gammadee jira waan isin gootan kana itti fufa itti jabaadhaa. Kanaafuu kana waan itti fufu haa goonu dhugatti maal isin jedhu kun nama guddummaa keessan agarsiisa. Kun hagam sammuun keessan akka bal'ate waan kana laaltanii jala deemtanii waan akkana godhuu keessan bareeda. Namni mufatellee hin dhabamu. Kun yaatinki yeroo duraati fi namni tokko yoo waan tokko yeroo duraatiif godhu nama mara ni gammachiisa jechuu miti. Nama mara addaan baasee hin beeka jechuu miti. Kun akka barumsaatti fudhannu namni itti mufatanillee yoo jiraatan hin mufatina obboleeyyan kenna. Wanni isaan godhan xiqqallee tahuu namni isaan waaman nama xiqqallee tahuu akka waan guddaatti isaanii fudhachuu qabdanii akka babal'atuuf immoo haamilee kennaa fi wanti kinoo babal'atee namni marti keessa bu'uu danda'a. Kun immoo nu maraayyuu immoo waan gaarii akka dalaynuuf akka nu kakaasu mooraalii akkasii akka nu kennuuf waan kana godhuun keessa dhugatti waan nama gammachiisaati. Kabajama dhugatti ofoola
rabbi si wajjin haa ta'u akka nu kabajanitti kabajamaa isiniin jedha ani keessummaa irra jira hedduullee isiniin hordofne hin haasofna bal'inaan galata guddaa isinii qaba kanuma keessa warra as bira jirtan kun marti ijoollee suudii san hin dagatinaa petiishina isaaniillee mallatteessaa fi sagalee tahaa fi kanuma keessa wal bira haa dhaabannu kun waan gaariidha rabbi isin wajjin haa ta'u isin martuu warri dhuftanii sitti argamtan kabajama isiniin jedha waan kana bal'inaan gara fuulduratti haala gaarii ta'een irratti qophoofnee nu martuu haala sanii isin gargaarree akka wanni kun hedduu babal'atu godhuun waan bareeda waan itti cimuu qabu yaadannoo barsiisaa isin lamaanuu miidiyaa kanarratti isin beeka miidiyaan kun nama cimaa wajjin wal nama barsiisaa kanaafuu waan kana itti haa barannu ittiin wal haa barru ittiin wal haa gorfannu ittiin wal haa jabeeffannu akkuma barsiisan yeroo duraa jedhetti tiktookiin nama hedduu wajjin wal nu barsiisa pilaatfoormii guddaadha yoo haala itti fayyadamnu beeyne waa hedduutti jijjiiruu dandeenya galatooma ulfaadhaa isiniin jedha haganuma dubbiin kiyya. Ulfaadhaa galatooma. Keessuma namni hundi wanti nu hubachuu qabu sagantaa kanani eenyu mari'adhee iyyuu miti dhuunfaa kootiin sagantaa kana qopheesse nama gaafadhee miti. Haa ta'uti garuu ani ijoollee Oromiyaa yookaan ijoollee Oromoo kutaa 11 hundayyuu marsaa jalqabaaf sagantaan kun sagantaa galateeffannaa fi beekamtii kennu yeroo jalqabaatiif qophaa'ee jedha mata dureen baanarii kootee jechuudha. Ani marsaa lammaffaa artistoota Oromoo keessaa, hayyuu Oromoo keessaa, daldaltoota keessaa, barsiisota, hayyoota garaagaraa keessaa hunda isaa walitti fidee marsaa lammaffaaf immoo inni kun marsaa jalqabaa maal gochuu dandeenya namoota toora miidiyaa irratti akkasuma iddoo garaagaraatti argamuudhaan uummata isaaniitiif sagalee ta'aa jiran dhaabbachaa jiran goota bakka bu'anii isaan kana bakka buusee kanan dhufeef ammeenya biraa osoo hin taane wajjiniin jabaannee iddoo jirurraa mana ammeenyaarraa mana jibbaarraa wal jibbuu wal tuffachuurraa gara kaanitti akka deemnu imaanaa walitti kennuu barbaadeen malee nama kutaan qooduu hayyuu kam keessaa hayyuu tuffachuu maaliin na biran jiru uumama kootillee jechuudha. Ijoolleen Oromoo sirriitti kan beekuu qabdan hayyuun kamiyyuu ijoolleen Oromoo kutaa kam keessa jiruyyuu anaaf dhiiga kooti anaaf foon kooti ija kooti qaama kooti jechuudha. Kanatti nan amana naman kanatti amanu keessa nama tokko waan ta'eefan sagantaa kana qopheesse na of kalchaa yoo dogoggorri jiraates immoo na of kalchaa dogoggora koos kan sirreessu nama biraa osoo hin ta'in isinidha waan ta'eef akka na of kalchitan gamanumaan sin gaafadhaa itti fufaa saadiqee ulfaadhaa warri dhuftanis baga nagaan dhuftan siniin jedheedha. Saadiqee dubbadhu. Ifa manaa godhaa. Dhugatti waan har'a yaadannoon godhe tuni waan eegne hin turin takka waan ittiinlee manaabin takka waan guddaa namni dalagee hin beekne dalayde hojii bareedduudha dalayde galatoomii jabaadhu barsiisaa atilleen akkasuma isin lachuutu nu galatoomaadha baganuu jiraattanii isiniin boonnaa. Koomii takka isin irraa hin qabnu gammachuu isin qabna hamilee nuti hin qabne bakka nuti mul'anne irraa ifa garree gorsa nuu taatanii ija keenya isin ammallee waan isin hojjettan kun galata guddaa qaba Oromoo birattii fi nu birattillee akka nutiif madaallee hojii babbareedduu dalaynu hamilee nuu taatanii waan nuti dalaguu dadhabne dalaydanii kanaafuu fayyaada carraa kana nuu kennuudhaafi ajandaa si godhachuudhaaf waan ta'eef waan numa duubatti si deebisuus hin qabu waan nama si mufachiisu irra hin qabu namni gandummaa baay'ee haasaa namni waa baay'ee dubbataa koomentiin baay'ee si mufachiisullee jiraachuu danda'a inni kunillee borullee ajandaa godhatee mana banatee sirraa haasa'uu danda'u inni kuni kaayyoo kee kana duubatti deebisuu hin danda'u waan ta'eef galatoomii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf galata guddaa qabda akka saba kamittiyyuu akka saba Oromoo guddaatti saba guddaa keessatti Oromoo kutaa 11 keessatti kabaja guddaa qabda. Goonni gandan qabu karaa hundumaatiin goota hundumaa Oromiyaa mul'isu hundumaa gadi baastee uummata kana biraan geessee kanaaf immoo waan nasirraa mul'atu waan nasirraa hubatu inni si hubatu yoo jiraate
wanto tokko kirraa sirraa fudhachuu danda'a. Balleessaa xiqqoo hubata malee isati guddaa dubbatteef isa guddaa mul'iste namni sirraa hubatu hin jiru. Galata guddaa qabda. Galatoomaa hundumti keessanuu dhugaa dubbachuudhaafi barsiisaatillee galatoomii. Ati gandummaadhaan miti kan irra dhabdee sa'aatii 24 as gubbaarratti uummata kana kootu Arsii kootu Wallaga kootu Jimma kootu eenyu baradhu jettee miti kan irra dhabdee sa'aatii meeqa dhaabattee barsiistuuf nama kamiifiyyuu koottaa baradhaa qubee walirraa barannaa Oromoo wal barsiisna jetteeti malee waan hojjettu yookaan waan si hojjechiisu dhabdeetoo miti. Kanaaf akkasitti yoo hubatan gaariidha dee yaada akka mataa kootitti. Kanaaf gandummaa dhiisaa warri koomentii garaagaraa barreessitan mucaarratti illee ajandaa gootanii isaafillee mooraa isaa gadi xiqqeessuudhaaf yaaddanii boru mana banattanii ajandaa irratti humuu yaaddanillee duubatti deebi'aa hubadhaa. Kanaaf ati galatoomin siin jedha yaadannoo dhugaa rabbii galatoomi galata guddaa qabdanii karoora kana baasuun isa of wallaalee of hubatee akka waan kana boruufillee uummata kanaaf ol baasee hubachiisee nutillee kaayyoo kana galmaan ga'uu qabna kaayyoo isa duubatti hafee'u mee atillee kana har'a dubbattee borumoo nuti maal hojjechuu qabna jedhee dubbatu saanaa taasisu gandummaa keessaa saanaa baasu rabbii. Jabaadhaa ulfaadhuu kabajamaa ulfaadhaa. Nu dubartummaa keenyaan ga'e ofirraa hin dubbanna barsiisaa sinuuf shedaa. Ana yoona shooman jedhee taniin barbaadee ture naa jiraadhaa hamtuun isin hin argini kabajamaa ulfaadhaa qalbeessaa warri maqaan keessan ka'ee hundi keessan baay'ee sin jaalladhaa na beektu sin beekaa warri hin dhaamne illee akkuma jirtan namana marsaa lama. Ulfaadhaa. Thank you. Fixeera anchi hawwineeti lubbuu mana qabdi anchi. Nama nagatiifi barreessu muutii godhu harki kiyya dhukkubee as jalatti warroonni duraan dursee guyyaa kana ga'uu keenyaaf Waaqayyo haa galatoomu. Itti aansee immoo